xiinxallaan siyaasaa fi qondaalli olaanaan KFO Jawaar Mohaammed sababa obbo Taayyee Danda'aatiin maatii isaa irratti wanti hin malle raawwachuun sirrii miti jedhan. Jawaar barruu gabaabaa fuula feesbuukii isaa irratti barreesseen siyaasa biyya keenyaa keessatti wanti fokkisaan tokko namoonni yookiin murnoonni gaafa wal dhaban maatii walii kan miidhanidha jedhe. Nuti warri qabsoo yookiin siyaasa hojii godhannee filannee aarsaa fi wareega dhuunfaa dhufuu malu beeknee itti seenne kan jedhe Jawaar. Garuu ammoo haati abbaan aadaadhaan haati warraa obbolaanii fi daa'imman keenya murtii kana keessatti hirmaannaa hin qaban. Badii uumamuufis wanti itti gaafatamaniif hin jiru jedhe. Jawaar itti fufuun Taayyeen Danda'aas tooraa fi tooftaa siyaasaa filateen aarsaa itti dhufe kafaluuf maatii isaa miidhuun garuu fafa. Yeroo mana itti kireessanis osoo hin kenniniif daa'imman isaa mana jireenyaa keessaa ari'uun cubbuudha jechuun taatee maatii deetaa ministeera nagaa kan ta'e obbo Taayyee Danda'aa irratti raawwatame balaaleffate. Gochi akkanaa qaroowwan siyaasaa gidduu gadoo dhuunfaa hammeessuun bor gaafa yeroon jijjiirame walitti fayyuun rakkisaa godha jechuun siyaasni haloo ammoo biyya balleessa jedhe. Godina Baalee aanaa Agaarfaa keessatti qabata hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabduutiin uummanni dararamaa jiraachuu jiraattonni himan. Aanaa Agaarfaa ganda Harroo Godaa jedhamu keessatti namoota jumlaan hidhaa jiraachuu maddeen himan. Namoonni hidhaman Sheek Xaa'aa Adam Fatoo, Baasxaa Adam Fatoo, Abdulqaadir Haaji Amaan Fatoo, Sulxii Kaliil Fatoo, Nuuraa Baamuddin, Jundii Haadi Huseen, Haaji Abbaas, Haaji Hasuu, Amin Abdulqaadir, Muhammad Haaji Abdulqaadir kanneen jedhaman faatu odeeffatame. Gandi kun ganda Biduu Baalaa kan godina Arsii aanaa Sirkaa jala jirtu kan tibbana gocha wal fakkaataan keessatti raawwatamee tureen laga waafee qofatu gidduu jira. Gandoonni baadiyyaa aanaa Agaarfaa jala jiran haala ulfaataa keessa jiraachuu maddeen himan. Ajjechaa ogeessa fayyaa irratti tibbana raawwatame ilaalchisee odeeffannoon tamsa'aa jiru dhugaa miti. Poolisii Finfinnee. Tibbana magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee aanaa Duwwaa Afur keessa naannoo hospitaala Addis Hiwoot jedhamuun beekamutti ajjechaa dargaggoo ogeessa fayyaa ta'e tokko irratti raawwatame fayyadamtoota marsaalee hawaasaa biratti dheekkamsa uumeera. Dargaggeessi ajjechaan irratti raawwatame Dr. Israa'el Xilahuun jedhamu yoo ta'u, muddee 8 bara 2023 ganama barii naannoo sa'a 11 irratti ajjechaan irratti raawwatamu Daayireektara sabquunnamtii Koomishinii Poolisii magaalaa Finfinnee Komaander Ittaanaa Maarqos Taaddasaa ibsaniiru. Miidiyaa hawaasaa gubbaatti Dr. Israa'el konkolaataa biistii qabatee gara waajjira isaa imalaa osoo jiruu tasa fuullee cinaa yookiin ispookiyoo konkolaataa biraa cabsee wayita darbu konkolaachisaan ispookiyoon jalaa cabe rasaasa itti dhukaasee ajjeesuu odeeffamaa tureera. Poolisiin garuu wanti jedhamaa jiru dhugaa miti jedhe. Wayita konkolaachisaan ispookiyoon jalaa cabe konkolaataa isaatiin sagalee dhageessisuun miseensi poolisii yeroo hojiirra ture maqaan isaa Maakbel Roobaa jedhamu yaada rasaasaan goommaa rukutee dhaabsisa jedhuun rasaasatti dhukaaseen rukutamee lubbuun isaa darbe jedha poolisiin. Wanti raawwatame kan nama qaanessuudha kan jedhan Komaander Ittaanaa Maarqos Taaddasaa miseensi poolisii akka kana raawwates battaluma san qabamee qorannoon irratti geggeeffamaa jiraachuu ibsaniiru. Walitti bu'iinsi Itoophiyaa akka qorannoo kootti uummata hin fayyadne na danqeera. Profeesar Gabbisaa Ejjetaa. Dhiheenya badhaasa sadarkaa olaanaa Ameerikaa irraa kan argatan Profeesar Gabbisaa Ejjetaa sababa walitti bu'iinsa naannolee Oromiyaa, Amaaraa fi Tigraay keessatti hojjechuu akka hin dandeenye himan. Turtii BBC waliin taasisaniin sanyii misingaa diqaaloomi kan oomisha guddaa kennuu fi haramaa balfamaa dandamatu kan Itoophiyaa keessatti shaakalan hedduu akka qaban kan himan Profeesar Gabbisaan silaa otoo waraanni Itoophiyaa keessa hin jiraanne qaamaan achi deemnee seektoroota dhuunfaa waliinis hojjennee sanyii kana baay'ifnee facaafnaa turre jedhan. Kanaan dura shaakallee bu'aa qabeessummaa argineerra. Hojiin sun garuu sababa waraana naannolee nuti keessatti hojjetaa turre achumatti dhaabbate. Waggoota 5 darban iddoowwan kunniin seennee ba'uu waan hin dandeenyeef dhiisneerra jedhan. Bara 1950 qe'ee baadiyyaa Finfinneerraa gara lixaatti kiiloomeetira 100 fagaattee argamtu Olaankomitti dhalatanii kan guddatan Profeesar Gabbisaan jiruu isaanii har'aa fakkeenyaaf harmee isaanii ta'uu waltajjii adda addaa irratti dubbataniiru. Mishingaan sanyii fooyya'aa fi hongee fi harama balfamaa dandamachuu danda'u akkasumas qabiyyee soorata gabbataa qabu argachuun addunyaaf kan gumaachan Profeesar Gabbisaa Ejjetaa kanaanis badhaasa hedduu argataniiru.